مبارك مسماتي في فاتيها مجاهدة فاتيها مجاهدة تجيب باسيني قبدي ورغلتها نياتو والله لسي ولا بوستا خندتو فوركات ما السلامة ورمو كسون تجنكا ولو ننجر تبايي فاتيها لم نكا غرتي اسين قدين دابن اكا سين كيسان باني اكا سين وجنة قولو جر أمة ورموتي حبيبتي واسطي مرغا ربي أنا سلامان عربا خانتك كجين دلغن سلا ورا خيني ورا قبينيا قبوتاتي سيغلتي انت لقوتي بولاتي انت لقوتي برادي قب يوم بيجي تجي سني قلل نما نغر غاروني نقبنا فينا كنا بيجي الرابي سغل كوفي سغل كوجرا ركني اكت جباتو سيغودا قبلاكا نمن ركتي قيسابو نما هين كوفيسنا نما والله كوفيسنا واسيمو ما بيجي فرنجي الدبين اللي انت تترتك واسيمو تبودي والله هو خا أبان دكتورة خا كامباني غرغدو كامباني ساتنا نمني دبي ميكا دلغو ilmi laybara dalaga dolara kuda shani ta dolara kuda jaha because yo يوميا دلغ qabenya na karma firra khay dalchise qabenya na kat jabe fatway be khabor sani jecha jalarra egal صح ila hangay fi saati on tajawti injijjiru maqalle لوغا هاي namni kufu malee rakkatu malee jabeenyan baruu rakkatu malee jabeeffachuun baruu habiibti wallahi laazimu jechi kiyya jecha dhugaati fudhadha ndi akkana fudhattan dubbii akkana fudhachuu teessan ani feemasoota guutuu jaalatin laal isni kaasa wallahi laazim nan beetanani an boofafaa jalaati akka ijoolleen ta'e harargee feemasoota kanatti hajamuu dhabde anaa ta goote ana mataa kiyyaa tana beetanii garuu wallahi laazim ana ijoolleen teenya feemasni duraan nama isin jala deemtuni beetan maqaan da'u jaareetiin takka takkatti ajandaa tokko godhadha mana tokko dhaabbadhaa jee aana ijoollee teenyachi baastee kana feemas dila kana horte wallahi ammallee giiftaraa fi wala warra gargaarsaa kana guututti jaareetiin akkana ashkarakkanuu danda'an sammuuti jedhan beeytani wallahi anaa jalaa galchee ijoollee teenya ka akka dabbaal kana ka akka sabboonaa kana akkana godha akkana godha jee anaa kanarraa kaa'e ana nan beeytan isinii ajandaa tokko godhadha mana tokko seenaa anaa jeene kana godhe arra ijoolleen ta'e harargee isaan jalatti maxxantummaa baate gargaarsa feeti bakka takka dhaabbattee wal gargaarti. Na amanta akkasitti wallahi na amanta na argita yoo isaan gargaaraman as gubbatti rakkoota kan qaban nama guddaadha dalagatanii keessaa boo qaban rakkataan keenya haa gargaaramu arsii ta'ee wallagga ta'ee jimma ta'ee hatta amaara waan taane nama rakkate gargaaramu haa gargaaramu galatoom haa gargaaramu namni keenya kara fedheen. Ammoo gargaarsa nama guddaa jira akkanaa kana ka salee dhaluu kana hin gargaaru tana booda Oromoon teenya hin gargaartu salee dhalchiisa ijoolleen teenya asii biyya Kanaadaa fi Ameerikaa warra jiru qabbana barafaa taljii keessa deemtee tiraaka keessa bultee isaan hin gargaartu shaamboo dhaachaa xuuxxoo dhaachaa isaan jaartii haammatanii rafan hin jirtu inni akkasii hin jirtu wallahi. Hai wallahi warra kana torban faa deeman tiraakan torban faa deeman makiinaan torban faa deemaati shaamboo dhaachaa ijoolleen teenya wallahi isaan jaartii hammatanii rafan inuma ganaa waliin gartan Fatihaa Mujaahidii fi Mubaarak Musammaa gargaarsan gartan ifiini dadhalan ijoolleen teenya dadhalaan jirtu cablaaqqa hai ilu qofa deema alatti hambisa ilu nama dhagoo ilu alatti hambisa deemadha iluun kun jaartiin adda deeme qophuuta ilu deema alatti hambisa ilu wata tiraaka ofuu hafuulli walit cabu ijoollee taanni dandeenya nuti wallahi ijoollee teenya tan argeefa akka gaarii dandeenya wallahi na amana wallahi akka gaarii dandeenya ijoollee teenya tan argeedha ilu tokkicha ammoo hin dandeenyu yoo itti dubbannee dhagahuu baate iluun tiktok kana gubbaan jiru irraa gulmate yoo iluun qaalii teenya godhuu dide ilu as gubbaan ta'u amma irra gubne wallahi na amana as gubbaa akkanatti tiktok finne wallahi arku humnaan ofuun dadhabnu hoto laantiti hai maal jechuu namni guddaan kun jaartichi fuudhee asi fuudhee kunoo xiqqoon irra rakkadhe maarree tahee dalagaan takka nagee laafa shaltee wallahi dalagaa sun laafa shaltan jettu Mubaarak Musammaadha namni osoo jaartii isaa achi galfatee gadi hin dhaabbatin ta biroon fuudhame jaartii sadiichuma keessatti
oromo rakko fiqa util ma silte gudum na ka ko fe babatu de ma silte hidda nyaade aguddo hiddo wanni la dor keda wallahi na arse itti fu fi hada qabdu meri قولي مالتي hay ilmaan nama guddisu oromo ilmaan ma silte guddifti amata rabbaleeti مبارك سلتي راسا in beedu adi أنا أرومتين بيها Fati avinu ni silte da kono fati an kana makana buna gurgura do na buna kapti gurgura ani kapti buna gurgura sin jetiar demu be هاي erga ma fina kabdawi inde akapti kas jaba dalagan to fi kabdi دلقان تفين قبل انتم أنا ما تدو أنا ما ديني دلقتو جرا me ama fati asum dala ko sin kudza me ama meri tanara baledi dalti el faso meri tanara baledi manna ma dalaga chutin jirtun talad والله دلقا شو تنجرا من دلقا في تيري كده خرها هي me قلي fatiana chu gubate isi kan dalaga ne ama soddom taw jut khairo mici yotara baledi meri tunama guddate male wallahi ama ta furishan dura tikisho turte tikisho daima turte hay cablaka hay jaartitti nutummaan jaartitti fuudhe nutummaan waan shigireen haddatan sab'i irraa hanne nutummaan ilmaatti guddisnee affaasaatti binne ara dadhabne nam meeqaa keessaan natti himate wallahi afaan hawaasaatiin ta'uu jira beekan ni dadhabne adeeroo ni dadhabne wallahi dadhabbiin kaanyiin qabdu ni dadhabne ijoolleen nurraa dubbadhattee ni argatte narraa dubbadhu dadhabne naan jaa wallahi ijoolleen diyaaskoraan guutuu nurraa kuullee teenya dadhabne nurraatti dubbadhu jaa wallahi akkasittiin boobaasaa Mustafaa qawween bishaan ijee dubbadde wallahi ammaan la godhan tiktaak isaarra nan finne silkiin tiyya kan dalaga dhuman arabaati joon rakkadde oromootii duraan dhaabbadde oromoo sababa laa miiliyoona 60 fi 70 hojii wanta nagee zaaban miiliyoona 70 wajjin daladdani hay de miiliyoona 70 wajjin daladdani oromoo dhaban qabuan lafa taatus samii taatus dachi taatus ummata bal'aa hawaasa bal'aa wajjin daladdani way maali boonamni gurguddaan kun akka waa kadhachuu dallaa mana jira bismillah osoo kadhatu iyyuu gurraachamte anuma mana namaa osoo daleetu jira gurraachamte tarriiba dhabde tana saalama qofa irra baay'achitu na gurraachamte mubaarak musammattiin beeres hagoyyaan dalagadhee hin ta'u jira أما إني فول إلى مفا afuraffaadha takka qofa irraa barte ijoollee naannama san dura fagoon dhagee beek asan dura fagoon dhagee jaartii afreessaadha ture amma afreessa taan dhokisee baane yookaas laman baane lamaan wal quba qaba نركتي afur malee maa rakkoo maal qaba oromoon galgala ganamatti yaaddi rakkoo maal qaba ilmaan kasaaraa xiqqoo takka narra gee gargaarsaa deema bar kasaaraa xiqqoo takka narra gee jaabar akka gargaarsa fedhe أتلا بيت خالة مفا akkana itti naataa itti armjoon naataa مفا دي بيت فتيان fatihamoo lammaffaan deebi'aa jettee beeyte lammaffaa أرموس دي بستيجين oromoo si deebifti yaawii mee tuffii oromoo qaban laalme oromoo fatii halkanii guyyaa itti feesiinte deemti shirri akkamitti namni kana jaa tuffii oromoo qabaachuudha kun ummanni kun ummata tuffatamaadha jechuudha bara kana jechuun fatii ajeen oromoo si geessi oromoo si deebisa fatii asiitiin beene malee buna gurgurattu Itoophiyaa keessa jiraattennaan an feemas akkamittiin buna gurguratteen mee maaliin feemas dooktora moo piroofeesara moo oromoo maaliin fayyaddeet isiin feemas taate wanni irra feemas taane kabajaarra qabaate illee ni jirti maaliif fatiyaa mujaahid buna gurgurre maal waan taateef akkamitti kanatti oromoo isa tuffattee isa tuffatte isiin nutuu silaa warra shanyiin teenya oromoo irraa dhadhalatee'u mana arabaa akka faqafaqadee jiraachuu jira hunduu ta'eetti أركي كينيا كانوا تيلا hay nutuu kun nutuu harki keenya kan nuti ilaalu ولا لا خاويار الككرة قوتلا mee sin bal'isaas deema nutuu warra kun shanyii goota akkuma laamicii yoo bareedduu harki kana teelaa kaawuyyaa kana godhe لا هركي كانت تيلا لا hay argee bareetii argee hay والله أدون سيجرسي زي خاويار لا سبيكتنا ولا كنا بيتة wallahi la meri la akana goota disti qabanna la disti wanne ka gurraacha makon guutu disti kana godhe wallahi بانزلين رجدو بانزلين رجدو دقيسة vaaziliinii miti bartuno barna gubate kaawiyyaa fi distii kana gube nyaatan dalagaame kaawiyyaan godha asii gajjiruun qabu qaamni kiyya kun bareedina kana yoo nuti ofirraa baase buskuta fakkaata wallahi buskuta fakkaata
Maatii wal akka gubannaa nuti akkana dalagu jiru kana isiin akkamittiin buna gurguratte barbuun akkamittiin gurgura? Cabla akka. Rabbiin waa Kun qabnu guggubanne qaamni kun wooma naga qabnu nusaanii barnuti. hayi. Akkamitti jechisan jettu jettu Oromoo qabdu malee wayyee. Hullee mucaa mana Hamzaatti irraa gargaaran agartee Argee. mucaan suni amata hedduu uummata keenya fayyadaa ture, doktora ture, baadiyyaa keessa deemee nama wal'aanaa ture mucaan suni jechaadha. Mucaa san maaliif hin gargaare? Mucaa saniif voice ta'a because nama akkasii san yoo gargaaran rabbi irraa illee ni harkatan, you know? So Dhuga. mucaa san akka gargaaramu akka gaariitti akka Oromoon illee namni biraallee uummanni Islaamaa akka gargaaran maaliifi nama biyyaafillee fayyadu nama waa hedduu godhaa ture garuu amma fayyaa isaatiin qabamee waan jiruuf isa san akka gargaaramu akka gaariitti isa saniif voice ta'a, you know? Akkas. Yeah. Mucaa san deema gargaara. Laal yoo niiraa isin raafee maallaqa sadaqaa bakka kana dhabdan mucaan arsii tokkollee ni jira busa biraddiin bira. Kan dhukkuba tiifiitiin qabamee Oromoon guututti alaafirraa darbitee intal takka fuutee mana galchite. Qoosee dhabuu busa biraddiin kun jala jira fayyaa harkadhu. Seena qoottu. Kunoo isin haa himoo barbaaddan. Kan kijii mana seetan. Aan dubbii kijii tas man dubbadhu. Nama sodaata nama gartee fokkota galbii aswadii onnee gurraatti qabu kijiba. Ani wallah onneen jadiidha nilleen kijibu sodalleen qabu. Sodaa jira binna numne alhamdulillahi rabbil alamin yani. Si galtee? Meel gadda busa biraddiin. Rigat. Deema gargaara mucaa sana kuma margat. Deema gargaara mucaa sana miskiina. Sani naka Oromoon haqatti qabdu deema gargaara. Asiin waraq musammaa dabbaa magarsee dabbaan kiyyaaf dabbaan Oromoo musammaa takkaa miti. Akkana godhate dabbaan isaan akkana godhate. Akkana godhate. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Lola jirtaniinsa yaaboo waan bareedaa dubbatte mi'a kutakka yaa uummata kiyya dhagaa qalbumata kana dhagaa hunda keessanuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh siin jecha mucaanin qaalee moodeen gadda viidiyoo waraabee maxxanseessanii ilmoo amata 18ti warri feemasaa kakaaroo keessa jiru hundi jalaatiti mangudduuleen kadhattee jalaatitan sun ammoo anilleen kadhadhee inni jalaatitan ani mataan kiyya kadhadhee maqaa namaa dhahuun fadhu mucaan kun dhukkubsatee fira waan jaannam takkallee biyya tana keessaan qabu. Waggaa takkaa fi ji'a ja'a eega kaayiroo dhufe mucaan sana. Amma osoo biddeena gica dhukkubsatee achuma gara ammaas mana hin qabu. Akkuma biddeena itti gicu gala. Namni kaayiroo keessa jiru ni beeka nama akkamtu biddeena akkatti gicamu. Achi galaa dhukkubsatee waggaa hisaabaa ol dhukkubsatee maal jedhee mana hakimaa dhaqee qabbanaa fi TV jaaniin. Aboon nuti gartee nurraa bahii jaaniititti ala gad darbaniisa. Kana uumaan takka warra galamsootii osoo deemtu agarsiisaa karaa magaalaa keessa kararra ciisee bu'u. Maal taatee ilmootii maal as ciistee bu'u. Bara kana dhukkubeetiin ala gafiraan gad darbanii yennaani aboo kootu dhukkummaan sunuu haana qabu jettee fuutee manatti fira galchite. Ollaa kiyya kana jira abbaa hundee jaanii jaarsa tokko naannoo inni san nama naannoo Arsiiti yaa busa biraddiin akkanaan gargaarsisii kana kanaan an jee gargaarsisii nan jee aboo mucaan hin beeka gaafa dhufullee nan beeka ammoo manni kiyya vaariyaaliin isaa gabbuu aadaa akka dursan laayifii seenaa hin jiru mana kiyyatti yoo maqaatti fuudhe malee gargaarsi gartee akkasitti isa gargaaramu san hin jiru hoodhaa jeetiin qarshiin harkaa qabu takka kannee fi mana hakimaa geessaa mee waa laalaa fi hin jeen. Isaanillee namatti kadhatanii afaan isaaniitiin ilaa manaatti dhaqanii namoota hedduu kadhatanii dadhaban. Nama isin beektan miidiyaa irratti. Nin beekaan kuban qaba. Uummaa san giseen abos biraddii mucaan doorra jira hootu naan jaanii nadawwalan. Kayeetiin fiigaatti dhaqe. Wallaahi huccuu keessatti dhumee jira mucaan sanii. Yaaboo yoon du'ellee abbaasa biraddiin biyyatti gandi kiyya haana awwaallatu biyyatti nagalchee bumaa jijee bu'ee mucaan san. Namni inni bira jiru nama guddaadha. Nama akkoo nuu ta'u.
nama fiifuu gargaarsa barbaadu aboo waan namni na fidellee kun ittuman godhumatti hin jira waata kallee harkaaf ta'e mucaa kana gaayoo du'ellee akka awwaalcha gartee akkana kanaa jeenatti dubbatte ummaan san ilaa ammaan tanaa namni gargaaree hin jiru yoo inni akka dursan onlaayina seenaan jiru ni gargaarsatti wallahi hedduu ulfaata namni rabbi isinii laafise maqaa fi akkaawuntii mucaa sanii achi gubbaa jirti qarshiin isa barbaachiftu yoo akkan guddate $5,500 irra hin caalu Itoophiyaatti galuudhaaf sanumaahuu nama jala deemee fixuuf barbaada yoo $500 sanuu harkate nama gartee piroosesaa jala deemee fixuu barbaada qarshii guddaa miti qarshii $500 $500 waa hunda fixee fi biyyatti galcha lubbuu isaa baraaraa dawaan harkannee haalli kaayiroo keessa jirtullee hedduu ulfaataa namni wallahi jumaa sudaannee fira mana sanan qabaan akka malee hammaattee jirti. So nama dhukkubsatu haa gartee dhibdee kun halkan irraa guyyaa irraatti deemtu namni rabbi isinii laafiseef nama dubbatuuf akka tasaa nama gartee jajjabaa dubbatuuf harkam yoo ta'e malee hedduu ulfaata gargaarsillee nama hafuura tokkotee jira dhugaadha. Sadaqaan dur lafa kadhatanillee onlaayinii irra deemite amma namni fayyaa qabuu fi hundinuu nama gargaarama maal akka beeku garuu nama akkanaa kana yoo gargaaran wallahi ijoolleen Abu Sabruddin keenya amma ijoolleen amma deengatti siddisan Fatii akkami gargaarsite garte Fatiyaan Fatiyaa jirtu katiyyaa tan Abu Sabruddin mena fi yar golo wal ber ana mata jaha kaysan jira amata jangeño Abu Sabruddin golo ber na fet so mi diaran du amata turbaab dem ma sha Allah bagaral amata turbaab dem anu mama na mata lagatu nangarre te mana baka bashanana ti baka shisha nagarte me na nagarre wallahi Anu takkas ngarre video akkas ziyada lagee hin ture takkas wallahi ngarre na fi Abu Sabruddin amata oso mi diaran ti ben amata turbudul ben hoti ka amata turb takka guje takka baka wasakan dabbanne wallahi لازم بك بشننا دارا بي الرابيت لا كان دارا لفا الرابيتو سجل كوفي جرينجي كاستبي اجرينيا تقول جنة كايسن جرو هون دي لكم تاي في كبا اكن زق ما لفا كوفا لفا اولكا زق ما لفا اولكا اكسين من دينتا انا ما وانا كاس كوفي خيسابها كوفا خيسا دي مجروف ابان فدنا كوفيسو رو ربي تو كيتو غبرنا فردي مالي نمني جيزي كاس كوفي ifin dhaabbachuu bara tarkaanfachuu bara sigaltee carraaqachuu bara yoo dalagaa takkallee eegaltee kasaarte boruun akkasii eegalee harkadhatee ni jetta sigaltee akkuma Fatiyaa mujaajii teessee akkanumatti Oromoo koo Abu Sabruddin keenya dhiisiin gubadde wallahi intaluma fayyaa qabdu guddoo tartaa amma nan deemaatiiti amma mucaa kanaaf sagalee taha namni kuni haati teenyituun guddooni ifi qabdee